Dhaabbaticha 666 keessa hojjeta. Qorichas kan 666 kenna. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota yeetuu shoo hundumti keessanuu nagaa fayyaa keessan isiniin jecha. Egaa guyyaa har'aa seenaa Dr. Nafiyyaa Digeetuu qabadhee isiniif dhiyaatee jira. Egaa Dr. Nafiyyaa Digeetuu namoonni wallaaltan jirtanii karaa sooshaal miidiyaa kamiiniyyuu jechuudha. Namoota yeroo ammaa beekamtii guddaa qaban akkasumas hojii boonsaa nama hojjetan keessaa isaan tokko. Mee guyyaa har'aa seenaa isaa wal wajjin ilaallaa akka xumura sagantaa kanaatti nu waliin tura. Dr. Nafiyyaa Digeetuun jedhama. Kan inni itti daladhe Wallaggatti. Achumatti daladhe achumatti yeroo umuriin kan koo mana barumsaa galu harmeen fi abbaan kan koo karaa mana barumsaatti na ergani. Anis barataa cimaa mucaa barumsaa isaa jaallatu ta'ee akkasuma yeroo mana barumsaatti galettis yeroo boqonnaa koottis maatii kan koo gargaaraa kanan turedha. Egaa akkuma jabaachaa dhufu sadarkaa barumsatiinis jabaachaa gaafa dhufu barumsa kan koos xumuree doktorummaadhaan eebbisiifame. Egaa akkuma barumsa koo xumuree hojii doktorummaa argadheen ani sooshaal miidiyaan fayyadama. Karaa mana yaalaa qofa dhufanii yaalamu osoo hin taane karaa sooshaal miidiyaa kanaatiin namoota hedduun gorsaa fi manuma isaanii ta'anii qarshii tokko malee akka fayyaniif barumsa gargaraa dabarsaatiin ture. Egaa yaa obboleewwan kan koo sirriitti na dhaggeeffadha. Namni tokko silaayyuu waan namaa jiru nabu. Gaafani fayyaa qaama keessaniitis eeggadhaa gaafan jedhu wantoonni garagaraa narratti gahaa ture. Maqaas na baasan. Gaafani karaa fuula feesbuukii kiyyaatiin akka of eeggannoo godhanis jedhee gaafan barreessu abbaa cabsaa jedhanii maqaanatti moggaasan. Ani cabeef dhiisii kan koo ganaan ilaala. Dhiisuu isaa haga ammaatti mirkanoofne. Egaa kan warroota miidhaan irra ga'anii yaalatuma jira. Silaayyuu namni waan namaan jedhu yoo sooressa taate waa qabasiin jedhu yoo hiyyeessa taate immoo si tuffatu. Yookiin abaarsa qabaa siin jedhu yoo fuddatte yaadan qabu kun homaan yaadu waanuma nyaateen gabbata yookiin immoo nyaata ofitti baay'isaa siin jedhu. Yoo qallaa taate ni dhukkubsatee horii shaamaa nyaate fakkaataa siin jedhu. Yoo nama jaalatte fayyidaaf siin jedhu. Fayyidaaf jecha nama jaalatee siin jedhu. Yoo itti dhiyaatte immoo nama gorsite ofiif hin beeku kun maal nama gorsaa siin jedhu. Yoo calliftes garaatti dhibee baataa inni hin dubbatu siin jedhu. Gaafa dubbatte immoo dubbataa si godhu. Yoo deeggatte fakkeessadhaa siin jedhu. Yoo mormite shororkeessadhaa siin jedhu. Yoo calliftee deemte immoo basaasadha siin jedhu. Yoo hojiis argatte firarraan argatee ebeluurraa siin jedhu. Waan nama wallaalchisa. Akkatti dubbatanis akka iseetti nama wallaalchisa. Ani garuu yaada kanarratti hundaa'ee osoo hin taane ani kaayyoon kan koo inni kennamaa uumaan koos inni na uume harka isaatiin na uume akkan immoo hawaasa kan koo gargaarus kan na taasise uumaa kootidha. Kanaaf immoo ani nan galateeffadha. Namoonni baay'een dhukkuba isaanii himachuurraa rakkina isaanii himachuu dhabuurraan kan ka'e baay'een isaanii karaa gaa'ilaatti yoo dhufne gaa'ila isaaniitis hiikaniiru. Karaa fayyaatti yoo dhufne rakkoo xiqqaa dhukkuba xiqqaarraa ka'e dhukkuba guddaa yeroo citee lubbuu isaanii galaafatu jira. Egaa nus gaa'ila diigamuu fi lubbuu bahuu ittisuuf jecha halkanii guyyaa boqonnaa dhabne. Namoonni baay'een nyaata nyaatee fudhatan waan jedhu. Ani garuu kitaaba nyaatee fudhadheen isiniin jedha. Hawaasa kiyyaa yaaduudhaaf hawaasa kiyyaaf waan hin beeku tola akka isaan fayyaniif qooduudhaaf gaafta akka duubatti jedhee hin beeku. Yaada namoota yoo ilaalte ni gufatta malee galma geessu. Namoota yaada gaarii siif hin kenne namoota ilaalcha hamaa siif qabanii fi irraa fagaadhu. Namoonni baay'een waan ati beektuuf wallaalaa si godhu. Waaqayyoon karaa namaatiinis nama fayyisa. Waaqayyoon tajaajilu jechuun madarakii gubbaa irratti urbaanii faarfachuu yookaan lallabuu qofaan osoo hin taane hawaasa kan kee dandeettii uumaan keessii kennetti fayyadamtee hawaasa kan kee gargaaru jechuun mataan isaa tajaajila.
Erga qaamni kan kee ati dhuffattee dhukkuba saniin miidhamtu isaan erga ta'e Waaqayyoon boo gaafa dhibamne Waaqayyoon maaliif kumannare? Waaqayyoon faayidaa malee nutti nuumne. Erga qaama keenya nutti uume qulqullina keenyas ta'e fayyaa qaama keenya kan eeggachuu qabnu maala? Anis fayyaan fayyaa jedhee yeroo baay'ee fayyaan na binaa jedhee hin dubbadha. Yaada kan koo hin xumure fayyaan na binaa hin xumure. Maaliif hundaayyuu kan dursu fayyaadha. Kanaaf immoo fayyaa keenya kan eeggatu nama jechuudha. Akkaataa fayyaa keenya itti eeggannuuf immoo akka nama baratee hojii kiyyaattiinis hawaasa kan koo tajaajilaan jira. Namoonni waan nama ajaa'iban keessaa 166 waliin hariiroo qabda jedhanii yeroo tokko mormina irratti kaasanii turan. Nama ajaa'iba! 166 maalummaa isaa osoo hin beekne namoonni fuulanii namarraa kaa'u. 166 jalqaba mataan isaa maalidha? 166 jalqaba mul'atee osoo hin taane nama keessan kan namatti fayyadamudha. Amantii tokko gaafa amantoota fayyisaa jettee gaafa hin amanine amantiin kee du'aadha. Qorichi manni fayyaa siin kennis immoo na fayyisaa jettee yoo fudhatte malee na fayyisu jettee gaafa gatte dhukkuba keessan irraa fayyuu hin dandeessu. Ani gaafa inni koroonichaan qabamu dhukkuba koroonichaa fudhadhu dhukkubsadheen ture. Kana jechuun dhukkubicha koroonaa qabaa jechuudha yaa obboleewwan koo lakki tasuma akkasii miti. Dhukkubichi si keessa jiru ajjeesuuf jecha qorichi qaama keetti seenu sitti dhukkubbii dhaga'amuu danda'a. Kana jechuun qorichi sun dhukkuba qaba jechuu hin dandeenyu. Koroonaa sassi keessatti balleessu jedhisiimuu danda'a. Dhukkuboota kamiyyuu yoo ta'e jechuudha. Kanaaf immoo dhukkubicha yoo ati ni fayya jettee qoricha sanaaf ta'a jettee hin fudhatini waanti kan kee fayyuu dandeessu. Kanaafuu anis yoomuu kana godha kootiin fudhadhe namoonni nama ajaa'ibu. Akkamitti qorichi 166 qaba? Hedduu nama ajaa'ibu. Mootummaan namni kana siin jedhee suni sitti 166 akkasii ta'ee beektaa laata? Maaliif jennaa sababni isaayyuu akka ati qoricha sana fudhattee hin fayyine mootummaa kee jettu 166 sitti fayyadamaa jira. Yaa nama. Wannoon isaa nama dhiba. Yoo ati immoo waa barreessite jette dubbisee dhaggeeffatee keetii baala kee jedhee koomentii kan keessiif barreessa. Garuu akka itti fayyadamu abdii guddaan qaba. Baay'een isaanii dhukkubbii isaanii uffachuudhaan kan ka'e kan miidhamanii fi akkasumas immoo kan dhufanii nu biratti yaala argatan waan jiraniif jecha dhukkuba kana akkas gootanii ni fayyitu jedhee dhukkuba isaan afaan isaaniitiin dubbachuu dadhaban ani immoo barreessee gallakkisa yookiin viidiyoos hojjedha. Hojii dhabee osoo hin taane hawaasni kan koo irraa haa fayyadaman jedhee dandeettii qabuun hawaasa koo tajaajiluuf takkaayyuu duubatti jedhees hin beeku karaa fuulduraattis duubatti hin jedhu. Yaa obboleewwan kan koo fayyaan hunduma isaa caala. Kanaafuu dhukkuba nurratti mul'atu tokkoof dhuunfachuu hin qabnu. Dhukkuba namni tokko dhufee dhukkuba ijjiitii ta'e dhoksaa kan ta'e kan namni himachuun qaanfatu gaafa dhufee yaalamu dhukkuba sanirraa fayyuu akkasuma gootanii fayyitaan jira. Gaafa sani ati safuu cabsitee safuu hin eegdu namaan jiru. Safuu jechuun fayyaadha. Qulqullina fayyaa keessanii eeggadhaa. Qulqullina qaama keessanii eeggadhaa gaafa jedhamu. Kuni safuu jechuudha. Fayyaan fi safuu yoomiyyuu waliin qabatu. Fayyaan mataan isaa faayya. Kanaafuu wantoota barbaachisoo ta'an wantoota qaama keenya irra miidhaa geessan akkasumas gaa'iloonni akka hin diigamneef maaltu furmaata kan jiruu fi haadholiif daa'imman du'aatii irraa hir'isuuf jecha hagamni kan koo naa danda'e hin maxxansa. Har'as ta'ee boru hawaasa kan koo hin gargaara. Namoonni akka hubatanitti yaa hubatan gaafa galee fi isaa wanti kun sirriidhaa gaafa jedhan ni jira. Maaliif kan dhukkubsate tokko dhukkubicha beeka waan ta'eef. Nama dhukkubsate tokkoo fi waa'ee dhukkubaa yoo itti dubbatte hin galuufi. Maaliif kan dhukkubsate sun waan dhukkubsate argeef ni hubata. Egaa anis kanumaaf yeroo hedduu waa'ee fayyaa irratti xiyyeeffadhee hojjedha. Ani doktora fayyaa qofa osoo hin taane nan barsiisa. Hojii kana lachuun hawaasa kan koo nan tajaajila. Akka namoonni gubbaarra namaa yookiin akkasitti malgii kee ilaalanii si madaalan miti. Egaa yoomiyyuu ani hawaasa kan koo tajaajiluuf yoomiyyuu duubatti hin jedhu.
ani Wallagatti yaan dhaladhu malee yeroo kana immoo Harargee yaan jiraadhu malee barreeffama ani maxxansuuf sabni kamiyyuu akka ittiin fayyu abdii guddaan qaba. Kanaafuu mana kan koo keessa taa'ee namoota hedduu kan tajaajiluu fi akkasuma immoo namoonni baay'ee dhugaa jettee asiin akka waan ati maxxansite sanirraa dubbisee gaafan jiru dhugumatti fayyadamee fayyee kan jedhanis hedduun isaanii jiru. Namoonni himachuu turan sodaatanitti kan immoo dhugumatti immoo dubbatanii dhugaa kana ifa baasanis ni jiru. Egaa anis kanumaaf fayyaa jechuun faaya ogummaa kana immoo baradhee an argadhu malee kan na gargaaree akkan hawaasa kan koo tajaajiluuf kan na godheef uumaa kootiif galanni haa ta'u. Egaa qophii har'aaf qabannee dhufne kanuma fakkaata. Yoomiyyuu dhaamsi kiyyaa fayyaan fayyaa hin dhabinaa isiniin jedha. Guddaa galatoomaa eebbifamaa.